Dr. Asli miidiyaan kun beektaa miidiyaa guddaadha. Awaan biyyaa hojjedhe illee dhaadheessuun barbaadu. Warra akka Muhammad Siraaj fa'aa beekaa gammachuu fa'aa ijoollee jajjabduu ogummaa miidiyaa qabantu as keessa jira. Gaafa hundeeffama miidiyaa kana hundeessinerraa jiini ja'affaan har'a kino. Proogiraamii gaafa duraa godhame tokko ni beektaami? Isarraa gaafni inni suni gaafa guyyaa 16 godhame. Eebbisaallee har'a gaafa guyyaa 16. Akka lakkoofsa warra faranjiitiin. Wallahi ji'a jahaa kana guutuu hojii irra ture. Guyyaa takkan boqanne. Istiidiyoo kana mana guutuu walitti sirreessuu akka miidiyaa ta'u sirreessuu ijoollee fiduu iqaamaa isaanii sirreessuu hojjetaan dhufu kun ni beekta Itoophiyaa irraa dhufuuf namni xaaxamee kan dhufa sanuu viizaa hojiitiin fidda beekta. Gaafuma dhufu irraayyuu iqaamaa kama miidiyaa kanaatiin biyya kana seenan. Ji'a jaha kana guutuu ani baay'ee miidhamaa ture baay'ee biizii ture waan kanarratti jechaadha. Miidhaa osin jedhu miidhaa biraa himatu yookiin akka miidiyaa kaawwanii goofandimii gaafatu osoo hin taane dadhabbiitti dadhabame ibsuudhaaf jechaadha. Har'a garuu guyyaa ani itti boqadhee ijoollee kiyyatti illee mana kiyyatti illee jireenya kiyyatti illee deebi'uudha. Maaliif miidiyaan kun manaajara qabaa, itti aana jira, kaameraamaani jira, ediitara jira, gaazexeessitoota afaan Oromoo ka afaan Ifaatu jira. Waan kana an hin hundeesse malee an ogummaa sooshaal miidiyaa qaba malee ogummaa miidiyaatii miti. Isaanitti as rakkabee waan isaan hojjetan anillee garuu biiroo achi keessaa hin qabaa waan hojjetamu wanti taajjabuu hin jira sagantaa podcast ati haadha obsinaan intarvii goota guyyaan kee guyyaa haadha obsinaan qofaa yaa jaartii irraa eegalanii miree biraazar maal manumaa gajjammaranii bar haadha obsinaan magaalaan guddoon godina Arsii bahaa eenyu jedhamti jennaan asaasa jette